Rabbiin ardii lafaa tolchee bal'isee ilma namaas uumee irra jiraachise guyyaa aduu ibsee bobbaanee akka gallu halkanis dukkansee boqonnee akka bullu hojiilee gaggaarii dalaynee hojjannee ajaja rabbii ajajamnee guunnee jireenya addunyaa kan akka jiraannu addaan nuuf babaasee waan goonuuf tadhiisnu kan irraa dhorkamuu qabnu gargar baasee tannuuf hayyamamtes hundumaa nuuf ibsee tola hangan qabne gaaroomina guddaa gooytaan nuuf tolee nuuf ta'e akka hunda nummoo qananiisaa ofirra wallaallee daantiin taane hordofnee deemne karaa malee garii malee irra hedduun of guddisee hamma gaaraa of dhiibee if dhaadeessee rabbi mootii isa uume irraanfatee ana beeka je'ee iyyee fin dhaadate bara akkanaa keessa jirra bara hamaa bara firraanfatee dagame ilmi namaa barii bariitu waan haaree meeqaa si durattas bahee tuttuqee si jeeqa gaafilee ciccimtuu cimtees cinqitu deebisaanis hidhaatan sitti ulfaattu santu deddeebi'ee dhufee nama rakkaa kan beekee hubatee immoo nama beeka ganama oduu hamtuu galgallis daranii shoorarkaa agartee addunyaan guutunii akka durii miti ardiin lafaa baddee ijji waa gariifaa nu laaluu dadhabde baaragee guwwatee walleessa ilmi namaa lubbur kaggalfatee moggaggalee deema aaliif ollaan walit dhufee dur wal gaggaafatu arra ulaa cufatee dhiphisaa hin gartu bara akkanaa keessa jirra bara hamaa bara mala dhabee hundi ilmi namaa goda cufa seenee asiif achi ce'ee garri goru dhimnaan mana galee taa'e harka ofii shakka namni qaama isaa alaa mana seenee manaas waswaasa duris mala maalii qabaa miti namni ni fakkeessa malee kan rabbiiti humni ifiin jira se'ee ol je'ee qoma dhiibaa dhibee xiqqoo takkaaf deebi'ee gaggaba bara akkam keessa jirra bara hamaa bara firraanfatee dagame ilmi namaa barri humaan taane namumaatu badee karaa irraa maqee qaalii rabbii dide osuma beekuu wallaaleef dagatee osuma dhagayuu gurra isaa cufate badii baay'iseetii guyyuma guyyaanii namni qullaa yaa'e fixatee qaanii duruuffata muree cicciratee deemaa ar'asanuu haree of duwwise qaama jallatee hammaatee achi kutuu keessaa nyaachuu eegalee ilmi namaa bineensa kan rabbiin dhoorgee makhluuqa balfamaa bakka qalma isaaniitti santu qaqqalama tuncufti baay'attee bal'attee facaanaan akka walii oliin namni walis miinaan dallansuun rabbii addunyatti buutee adii fi gurraachas huutee galaafatte qaroomneeti jirras warri ja'u quufee qormaanni itti dhufnaan lafa dhawe kufee akka dandeetii fi humna humaan qabne of baratan akka ifiin hin jiraanne dachii fi samiidhas kan qaburkaa cufa fidaa fi fixaanis mootii guddaa qofa ifin daadarkeessin daandiin taan irratti kottu as deebi'ii gama rabbii keetii gamni itti dheeysan tokkolleen hin jiru tokkicha yaammachuu qofa kan nu furu badiif haala badaa irraa as deebinee rabbi haa kadhannu harka ol qabannee araara keeffeenaa yaa rabbi nuuf dhiisi tan dabarte nurra dabrii fuulduras nu tiisi kan garaan jabaannee jabaa hundaa olii akka keenya laalin dirmadhu nu gaali araara keeffeenaa yaa rabbi nuuf dhiisi tan dabarte nurra dabrii fuulduras nu tiisi kan garaan jabaannee jabaa hundaa olii akka keenya laalin dirmadhu nu gaali barreessaaf walaleessaan an Hamzaa Amaan